Ashamaa daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii hanga footoo oduu simbiraan geenyam. Abbaan taayitaa miidiyaalee ololli jibbiinsaa nageenya biyyattii qormaata ta'ee jedhe. Haramaan Bocee jedhamu haroowwan dambalii fi qooqa aguuguun oomisha qurxummii irratti rakkoo saaxile. Dhaabbanni nyaataa addunyaa Itoophiyaatti sodaan beelaa jiraachuu eeruun gargaarsi namoomaa hatattamaa akka godhamu gaafate. TPLF walii galtee Pirootooriyaa cabsuun marsaa afraffaa weerara bane mootummaa naannoo Amaaraatti ibse. Ammaan tana dhimmi Gaazaa kan mata duree ta'uu keessaa bahe fakkaata. Muummee ministeera Israa'el Benjaamiin dhiibbaa keessaa fi alaa irraa gahutu irraa kan boqotan fakkaatu. Abbaan amantaa tibbana waraanaman Abuuna Marmar Amaanu'eel dureen amantii beekamaan Abuuna Marmar Amaanu'eel Eesoo Bataskaana Sidiinitti argamurraa kallattiidhaan barsiisaa jiranuu meeshaa qara qabuun wiixata darbee waraanaman. Akka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii oduu keenya kalraa bal'inaaf qabannee isin biraan geenyaan faana turam. Abbaan taayitaa miidiyaalee ololli jibbiinsaa nageenya biyyattii qormaata ta'ee jedhe. Abbaan taayitaa miidiyaalee tamsaasni ololaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ilaalchisee gabaasa qorannoo kaleessa dhiyeesseen biyyattii keessatti ololli sobaa fi haasawaan jibbiinsaa babal'achaa jiraachuu eereera. Abbaan taayitaa odeeffannoo karaa miidiyaalee hawaasaa akka feesbuukii, tiwiiterii, tiiktookii, telegiraamii fi yuutuubiin tamsa'amu irratti qorannoo taasisuu himeera. Akkasumas eeruun uummataa karaa bilbilaatiin odeeffannoo olola jibbaa walitti qabachuu dabalee addeesseera. Odeeffannoon qorannicharraa argame akka mul'isutti ololli sobaa babal'achaa jira jedhe. Oduu itti aanuun haramaan Bocee jedhamu haroowwan dambalii fi qooqa aguuguun oomisha qurxummii irratti rakkoo fiduudhaan rakkoof saaxileera jedhan. Haramaan Bocee yookiin Imbocee jedhamu beekamu Oromiyaa haroowwan lamaa irratti mul'atee miidhaa qaqqabsiisaa akka jiru jiraattonnii fi aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sagalee Ameerikaatti himan. Haramaan kun haroowwan dambal Zuwaayii fi qooqatti qonnaan bultoota jireenya oomisha qurxummii baasuu irratti bobba'an irratti rakkoo cimaa uumuu qonnaan bultoonni himan. Biiroon bishaanii fi Ineerjii Oromiyaa gama isaatiin hanga ammaatti haroo dambal irraa hanga tokko rakkina furuu akka danda'ee fi kan haroo qooqaa immoo bishaanichi gadi fageenya waan qabuuf rakkisaa ta'uu himeera. Oduu itti aanuun dhaabbanni nyaataa addunyaa Itoophiyaatti sodaan beelaa jiraachuu eeruun gargaarsi namoomaa hatattamaa akka godhamu gaafate. Itti aanaan daayireektara dhaabbata nyaataa addunyaa Mikaa'el Riyaan gaaga'amni namoomaa cimaan jiraachuu eeruun gargaarsa namoomaa idil addunyaa hatattamaa akka taasifamu gaafateera. Mikaa'el Riyaan kanaan kan jedhe marii olaanaa rakkoo gaaga'ama namoomaa irratti eebla 16/2024 Itoophiyaatti gaggeeffame irrattidha. Oduu bal'inaan qabanneen immoo mootummaan naannoo Amaaraa TPLF waliigaltee Pirootooriyaa guutumatti
cabsuudhaan marsaa arfaffaatiif uummata irratti weerara bane jechuun himate. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa har'a Eebila 17 2024 baaseen dogongora seenaa kaleessa irraa barachuu kan hin dandeenye TPLF waliigaltee Pirootooriyaa guutumaan guututti cabsuudhaan yeroo arfaffaatiif uummata keenya weerara jedhe. Naannichi kana kan jedhe dhuma torbaan darbeerraa kaasee bakkeewwan falmisiisoo ta'an naannoo raayyaatti walitti dhukaasaa guyyootaaf tureen booda magaalota humni raayyaa fi poolisii federaalaa naannawaa magaalaa amma hidhattoonni TPLF galuun isaanii erga ibsameen boodaadha. Mootummaan naannichaa ibsa baaseen TPLF kan weerare raayyaa Almaaxaa, raayyaa Baallaa, Ofilaa, Korommii akkasumas Zaataa ta'uu isaanii ibsuun uummanni naannichaa mootummaan federaalaa fi hawaasni idil addunyaa gocha kana akka dhaabsisaniif waamicha dhiyeesseera. Itti aanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradee ibsa kaleessa kenneen aanaalee kibba Tigraay fi Tsalaamitti keessatti bulchiinsawwan naannoo Amaaraa diriirfamanii turan diiguudhaaf mootummaa federaalaa fi bulchiinsa yeroo naannichaa gidduu waliigalteerra gahuu dubbatee ture. Gaafiin eenyummaa kan irratti ka'aa turee fi osoo waraanni kaabaa Itoophiyaa hin jalqabin dura bakkaawwan naannoo Tigraay jala turan waraanaan booda to'annoo humnoota Amaaraa jala galuun isaanii ni yaadatama. Kanaan dura mootummaan federaalaa lammiileen bakkeewwan falmisiisoo ta'an buqqifaman akka deebi'an fi bulchiinsa ofii isaanii akka diriirfataniif yeroo itti aanutti ammoo murtee uummataa geggeessuudhaan gaafiin naaf malaa deebii akka argatu ibsee ture. Jeneraal Taaddasaa Warradee ibsa kenne keessatti gareewwan hidhatanii bakkaawwan kanneen keessaa socho'an hidhannoo akka hiikkatan akka taasifamu eeruun murtee mootummaan federaalaa bakkaawwan falmisiisoo ta'anitti rifarandamiitu gaggeeffama jedhe ejjennoo bulchiinsa yeroo Tigraay akka hin taane dubbateera. Weerarri aanaa irratti gaggeeffameera kan jedhe mootummaan naannoo Amaaraa ibsa isaa bakkaawwan falmisiisoo ta'an ilaalchisee karaa mootummaa federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraay waliin marii taasisuuf yaalii baay'een taasifamanillee TPLF garuu filannoo nagaa kana diduun bakkaawwan gaafiin eenyummaa irratti ka'an akka raayyaa Almaaxaa, raayyaa Baallaa, Korommii fi Zaataa weeraree qabachuusaa ibseera. Oduu bal'inaan qabanne kan biraatiin ammoo ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netaniyaahuun dhiibbaa cimaa jala kan turan guyyoota dheeraan dura hin turre erga hojjettoonni deeggarsa World Center Kitchen torba waraana Israa'eliin Gaazatti Eebila 2024 ajjeefamanii booda pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden michuu isaanii waliin waan obsa fixatan fakkaatanii ture. Guyyaadhuma sanatti ture Israa'el gamoo dippiloomaasii Iraan kan Damaasqoo keessa haleeluudhaan jeneraala olaanaa fi qondaaltota biraa 6 ajjeefte. Kanaanis seera addunyaa imbaasiiwwan irratti haleellaa raawwachuu dhorkuu cabsite. Israa'el haala nama hin amansiisneen Iraan eegumsa sana kan dhaabde waan gamoo qoonsilaa gara buufata waraanaatti geeddarteef jetti. Iraanis haaloo akka baatu dhaadattee garuu ammoo isaan dura haleellaawwan
ajajoota olaanoo irratti raawwatamee gochaan alas muddama maddisiiseera. Iraaniin alattis haleellaan Damaasqootti raawwatames ajjeechaa hojjettoota dhaabbata tola ooltummaa US World Center Kitchen jedhamuun haguugame. White House ibsa aarii baase. Innis aariif qalbiin cabee ture. Inni taatee mataa isaa danda'e hin turre. Israa'el hojjettoota gargaarsaa yookiin namoota nagaa Filisxeem tiksuuf haala gahaan hojjetaa hin turre. Baayiden bilbila aariin ministeera muummeetiif taasisaniinis waliigaltee cimaa taasisuuf gaafatan. Gaazaan deeggarsa namoomaan guutamuu qabdi. Israa'el kaaba Gaazaatti daa'imman beelaan du'aa jiran irraa fageenya sa'aatii tokkoo gadi irratti kan argamu daandii konkolaataan alatti ulaawwan daangaa akkasumas buufanni fe'umsaa mi'a Ashdooditti argamu saaqamuu qabaatu. Ministeerri muummee Netanyahuun haalli akka jijjiiramu waadaa seenan akkas haa jedhamu malee Israa'el bakka hin sochoone gubaa wayichaa Hawusittiin alattis Netanyahuun paarlaamaa Israa'el keessatti gamtichi aangoorra akka turuuf kanneen taasisan warra arbeessitoota finxaaleeyyii irraas dhiibbaan irra ture. Isaanis Gaazaa gargaarsaan guutuu kan morman qofa hin turre. Waraanichi Yihuudoota Israa'el Gaazaa keessa qubachiisuuf carraa gatiidhaan hin tilmaamamne akka kenneef amanu. Bara 2005 qubattoonni Yihuudii Israa'eliin buqqaafamuun akka diigamu kan taasifame haaluma qaama waliigaltee daangichaa keessa bahuutiin ture. Dhuma torbaan darbeetti Ameerikaan dhiibbaa cimsitee turte. Guyyaa Kamisaa Samantaa Paawer qondaalli namoomaa olaanaan Ameerikaa beellii kutaalee Gaazaa miidhuu eegaluunsaa baay'ee amanamaadha jedhanii ture. Oduu hadhaaf xumuraaf qabanneen dureen amantii beekamaan Abuuna Marmaarii Amaanu'eel osoo mana amantaa Suudinitti argamurraa kallattiidhaan barsiisaa jiran meeshaa qara qabuun jiixata darbee waraanaman. Abuuna Marmaarii Amaanu'eel Bataskaana Ortodoksii Asiiriyaatti duree Bataskaana Kiristi Zeegad Shepherd jedhamuuti. Dargaggoonni abuunicharraan miidhaa qaqqabsiisas hordoftoota erga to'annoo jala oolfameen booda dabarfamee poolisiitti kenname. Poolisiin naannichaas Abuuna Marmaarii Amaanu'eel fi lubni abbaa isaa jedhaman miidhaan isaan irra gahe waan balaa lubbuuf sodaachisu miti jedhee ture. Gaheessi umurii waggaa 53 Abuuna Marmaarii Amaanu'eel mataa isaanii irraa meeshaa qara qabuun waraanamuun kan ibsame yoo ta'u, Komishinarri Poolisii NSW abuunichi wallaansi baqaqsanii yaaluu taasifamuuf fi himuun lubbuun kan hafan carroomaniiti jedhan. Nama amantaa surraa qabeessaa fi barsiisaa falmisiisaa barsiisuudhaan kan beekaman Abuuna Marmaarii Amaanu'eel keessattuu bara 2020tti seerota COVID-19 mormuudhaan beekamtii argatanii
argatan. Bataskaanattiinis isa Abuuna Marmarii Amaanu'eel karaa miidiyaa hawaasaatiin kallattiin dabarsiti. Baagdaadii hanga Awustiraaliyaa Abuuna Marmarii Amaanu'eel kan guddatan magaalaa guddoo Iraaqii Baagdaad keessatti yoo ta'u, daa'imummaan maatii isaanii waliin gara Awustiraaliyaa deeman. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya karraaf qabanne kanuma waan nu faana turtaniif galatooma.